Kolleejjiin Pooliiteeknikaa Tagbaarreedhi eebbifamtoota gulantaa garaa garaan eebbifamanii hojii barbaadanii fi dhaabbilee qacartootaa wal quunnamsiisuuf agarsiisa qacarrii hojii geggeesseera. Leenjifamtoonni kolleejjiiwwan garaa garaarraa walitti babba'anis dhaabbilee humna namaa barbaadan waliin wal arguun iyyannoo hojii galchaniiru. Leenjifamtoonni kunneen yaada Addis Miidiyaa Neetworkiif kennaniin wayita hojii barbaaddonni bal'inaan jiranitti carraan akkasii uumamuun isaa kanneen addunyaa barnootaa keessa jiraniif haamilee ta'uu dubbataniiru. Carraan kun baay'ee namatti tola. Barattoota eebbifamanii mana isaanii keessa jiran hordofuu karaa fuulduraatti kan jirantu jira. Barattoota kanaaf carraa gaariidha jedheen yaada. Carraan kun karaa fuulduraatti akka babal'atee akka barattoonni dhufanii appilaayi godhanii jechuun barnootatti baratanii dhufanii akka hojjetanii gaariidha jedheen yaada. ይሄ እድል መፈጠሩ በተለይ ለተማሪዎች በጣም ትልቅ እድል ነው። ጨራን ኩን ኡመሙን በረቶታፍ ዋን ጉዳዳ የሮ ሆጂን እንጅሬ ከነቲ ዳብሌን ቀጨርቶታ ኩኔን ኑ በርባቸ ዱፉን ኢሳኒ ነቲ ቶሌራ ዮ ሆጂራ ኦሌ በረቶኒ ሌ ኢራ ፈየደሙ ጨራ ጉዳኑ ፊዳ በረቶኒ ጭመኒ በረቹ ቀቡ እርሺ ሚቲ ካን ዱርሱ ዋን ሆጃዳ ከዱርሱ ስኪል ኢሳኒ ዲቨሎፕ ይጎዱ ቀቡ isaaf waan ta'eef barattoonni akka seeraan baratanii carraa gaarii akka qabanii mootummaas ta'ee mootummaa biraa carraa kanaa waan nu fideef galataan guddaa qaba. Dhaabbileen agarsiisa kanarratti hirmaatanis humna namaa ga'umsaa fi dandeettii qabu argachuun cinatti dirqama hawaasummaa isaanii akka ba'aniif kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. ተቋማትም ይሄ እድል ሲመቻች የተለያዩ ተማሪዎችን ያገኛሉ። ጨራን ኩን የሮ ኡመሙ ዳብሌን በረቶተ ገራገራኒ ያርገቱ ሙሜ በርባደኒን አሱማት ያከሰልባት ያርገቹኒ ደንደው ቀጨሩፍ ዮ በርባደን ኩንሞ ጨራ ለመቀባ ቶኮ ኢትጋፍተውማ ሐዋሱማ ኢሳኒ ከምባሃን ዮተው ለመፋሞ ሰልፓቲ ወደፈኖ ወልጂጂሩ ደንደው ከናፍ ሰገንታን ኩን ባየ በርባችሳዳም ለኛ ትልቅ ነገር ነው። ኦሬዲ የነሱ መቅጠር አንድ እንደ ገቢም ሆኖ ኩኑፍ ወንተ ጉዳዳ ኢሳኒን ቀጨሩን ገሊዮኑፍ ተኤሌ ኢሳኒፍ አሞ ጨራ ቶኮዳ ነመ ሆጂ ህንቀምኒ ቶኮ ሌንጂስቴ ገረ ሆጂት ዮ ገልችቴ ኑፍ ጨራዳ ኤርገማፊ ሙልጠተ ኬኛ ኬሳስ ቶኮ ኢሳኒፍ ጨራ ሆጂ ኡሙዳ ዲኒን ኮሌጂ ፖሊቴክኒካ ተግባሬዲ ኦቦ ግሩም ግርማ ካዮን ኮሌጂ ፖሊቴክኒካ ለሚሌን ገውምሳ ፊ ደንዴቲ ቀበኒን ጨራ ሆጂ አካ ኡመተኒፍ ዮቴስ በኬወን አንቅኒ ሁምነ ነማ ጅሩትስ ጨራ ሆጂ አካ አርገተኒፍ ዳብሌ ወሊን ወልኩንምሲሱን ሙርቴሳ ተው ዱበተኒሩ ijoolleen kolleejii keenya raafis kolleejii kan biroo raayis leenjii isaanii xumuranii hojiidhaan kan waliin hin geenye isaanii fi warra waajjiroota dhaabbilee isaan qaxaran waliin walitti fiduudha. Sanaan booda edda isaan wal baranii CV wal harkaa fuudhanii hojiitti galchuudha. Kaayyoon isaanii guddaan kan maalinni kanaan dura kolleejoonni barattoota leenjitoota leenjisu skiliidhaanis knowledgeedhaanis akkuma danda'ametti waan danda'amuun godhu garuu dhumarratti ijoolleen dhaqanii hojiitti galuu qabu. Agarsiisa kanarrattis dhaabbileen 35 fi eebbifamtoonni 1,000 kanarratti argaman ta'uu obbo Giruum kaasanii dhaabbileenii fi kolleejjiiwwan qindoominaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Waajjirri miti mootummaa kan ta'e tokko Keepelar Itoophiyaa kan jedhamu isaantu nu gargaaraa jira. Dhaabbilee gara 35 caalatu as dhufee har'a hoggaan achi isaan bira deemee ilaalu barattoota baay'ee tokko galmeessaa turan. Kanaaf kun nuufis leenjitoota keenyaafis dhaabbiloota isaan qacaraniifis carraa guddaadha. Wanti guddaan dhaabbileen akkasii dhufanii wanta kolleejoonni akka keenyaa waan hojjechaa jiru laaluu qabu. Ijoolleen keenya kunoo leenjii akkamii akka fudhachaa jiran iskiilee akkamii akka argachaa jiran isaan dura dhufanii ilaaluu qabu. Dhaabbileen miti mootummaanis immoo waan akka qacarii kanasis haa ta'u hojii uumamuu irrattis haa ta'u faayinaanshaaliis karaa biraatiinis gargaarsa gochuu qabu. Kolleejiin Pooliiteeknikaa Tagbaarreedi waggaa waggaan leenjifamtoota 2,000 ol simachuun muummee barnootaa 10 jalatti kan leenjisaa jiru ta'uusaa ragaan kolleejicharraa arganne ni mul'isa.